dargaggoota qaamaaf sammuun ga'ooman uumuu keessatti ispoortiin shoora olaanaa qaba jedhame. Magaalaa Adaamaatti gareen fayyaa aanaa torban oboo tapha michoomaa garee fayyaa eejensii geejjiba magaalichaa waliin taasise. Kaayyoon tapha michoomaa garee fayyaa lamaan gidduutti gaggeeffame kun ol guddattoota qaamaaf sammuun ga'ooman uumuu, tokkummaa fi hariiroo waliin jireenya hawaasaa cimsuu fi dirree kubbaa miilaa aanicha keessatti argamu haaromsuuf ta'uu taphattoonni kan dubbatan. Taphni har'aa kun gaggeessine kun garee eejensii geejjiba bulchiinsa magaalaa Adaamaa wajjin tapha jaalala gaggeessine. Kaayyoon isaas dirree kubbaa miilaa torban oboo kana carraa kanaan hooggantoonni aanallee akkasumas hooggansi dargaggoo ispoortii magaalaa Adaamaa asitti argamanii carraa kana akka misoomu dirreen kun dhaloota baruutiif akka bu'uura ta'uu fi dhaloota baruutiif akka seenaa ta'u sanaa fi sagantaa kana qopheessine. Dargaggoonni naannoo kana jiran iddoo adda addaatti araada garaagaraatiin suusii garaagaraa mana farsoo, mana shishaa, mana caatiitti akka isaan dabarsineef oolmaa dargaggoo akka ta'uuf dargaggeessa bor lafaa dhufu biyya kana bu'aa akka buusuuf sammuusaaf fayyaasaatiif akkasumas jireenya hawaasummaa akka sirriitti gaggeessaniif dargaggeessi boruuf dhaloota baruutiif akka asitti yeroo isaanii dabarsan yeroo garaagaraatti yeroo mana garaagaraatti araada garagaraa akka isaan hin qabamneef dirree gubbaatti akka isaan dabarsaniif carraa akkasii taasisaa jirra. Yoo nuuf milkaa'e asumaan dargaggoota goona jennee yaadaa jirra. Dargaggoota qaamaaf sammuun ga'ooman akkasumas araada irraa bilisa ta'an horachuu aanicha keessatti bakki oolmaa dargaggootaa mijataan jiraachuun murteessaa akka ta'e bulchaan bulchiinsa aanaa torban oboo obbo Daggafaa Yaamii kan dubbatan. Kaayyoonsaa guddaan kaka'umsa dargaggeessa keessatti guddattoota keessatti gara fuulduraa guddatanis iddoo garaagaraarras jiraatanii kubbaa taphachuun akka danda'amu kubbaan bu'aa tokko qofaaf akka hin taane ergaa qaba. Inni gara biraa dirree kanaan wal qabatee dirreen kun yeroo dheeraadhaaf tajaajila malee ture jechuun hin danda'ama. Amma garuu dirreen kun murtaa'ee saayitiin isaa hojjetamee dargaggootaaf dabarfamee kanaan dura qaama dhimmi ilaaluuf dabarfamee saayitiin isaa kennameera. Har'a garuu dargaggootaafis dabarsinee kennuu qofa miti. Dirreen kun kunuunfamee ijaarsaa gaggeeffamee dirreen kubbaa tokko dirreen ispoortii tokko maal guuttachuu qaba kan jedhu nus hirmaannaa uummataatti daballee dargaggootas qaamota garaagaraas hirmaannaa hawaasaatiin dirreen kubbaa miilaa tokko maal guuttachuu qabu kan jedhu guutuu goonee asitti ergaa keenyas dabarsinee dargaggoota kanas sochoosnee uummata keenyas sochoosnee dirree guutuu gochuu fi kaayyoon isaa guddaan har'aa sagantaan kun asitti qophaa'e. Aanichaatti sadarkaa garaagaraatti ol guddattoota irratti hojjechuuf aanichi hojiilee babal'aa hojjechaa jiraachuu obbo Daggafaan kan dubbatan. Miseensa garee fayyaa eejensii geejjiba bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi itti gaafatamaa eejensichaa kan ta'an obbo Mokuraa Shuumii saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin ispoortiin hariiroo walitti dhufeenya hawaasaa cimsuu fi misooma biyyaa galmaan ga'uu keessatti shoora olaanaa qaba jedhanii kaayyoon dorgommii garee fayyaa guyyaa kanaatis dhaloota lafaa dhufaa ispoortiin ijaaraman bu'uuraan lafa qabsiisuuf dirree mijataa akka argataniif deeggarsa barbaachisu taasisuuf kan kaayyeeffate ta'uu dubbatan. Tapha michoomaa taphachaa jirru kuni tokkoffaa walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuudha. Jaalala gidduu lamaan jiru keessattuu ijoolleen garee keenyatti gurmaa'anii jiran kun hojjettoota waajjira keenyaa dabalatee hojii gaggeessitootaa fi boordiiwwan jiran walitti dhufeenya cimsuudha. Karaa biraatiin immoo garee as jiru kana dirree as jiru kana akka misoomsaniif deeggarsa taasisuudha. Karaa biraatiin immoo fayyaa lammiilee eeguu keessatti ispoortiin iddoo olaanaa waan qabuuf isa kana cimsuu, jajjabeessuu, si'eessuudha jechuudha. Gaafatamaan waajjira dargaggoof ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Fufaa Garmaamaa gama isaaniitiin dargaggoota ga'umsa qabanii fi magaalicha bakka bu'an horachuuf sadarkaa hundatti ol guddattoota irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Ispoortii guddisuudhaaf daa'imman irraa kaasee daa'imman ispoortistoota biyya bakka bu'an Adaamaan kilaboota sadarkaa garaagaraa jiran qaba. Sadarkaa umurii kan 17 gadi, kan 20 gadi, kan gaheessaas dhiiraaf dubaraan qaba waan ta'eef ispoortistoonni kun Adaamaa bakka bu'aniillee kan taphachuu danda'an akka bahuu danda'aniif baay'ee piroojeektii garaagaraatti hojjetamaa jira. Akka magaalichaatti garee fayyaa 40 ol jiraachuu kan dubbatan obbo Fufaan ispoortii sadarkaa hundatti bu'uura hawaasaa qabsiisuuf hojjetamaa jira jedhanii gareen fayyaa aanaa torban oboo fi eejensii geejjiba magaalichaa agarsiistuu tokko ta'us kan dubbatan. Gareen fayyaa akka seera qabeessa ta'anii galmaanii magaalaa Adaamaatti jiran gareewwan 40 gahanii jiru. Ammas dabalaa jiru jechuudha. Maaliif ispoortiin mana hunda akka ga'uudhaaf maas ispoortii yookiin ispoortii waliigalaa akka magaalaatti yeroo garaagaraa warshaa keessatti manneen barnootaa keessatti hojjetamu akkuma jirutti ta'e immoo
garee fayyaadhaan gurmaa'anii fayyaa isaanii akka eeggatan irratti hojjetamaa turee jira. Gareewwan fayyaa keessaa gareen kun amma taphataa jiran kan sababa michoo mataa isaa jiran kun isa tokkodha waan ta'eef